magaalaa mattuu keessaa qabalee Bachoo jedhamtu keessatti dhaladhee barumsa kiyyachumatti baradhee 12 fitee ammani sagal baradhee sagal booda 10 gatii jiraanneef mattuutti baradhee achi booda immoo biyyuma adda addaa keessa deemaan ture dhufee Finfinneetti galee kunoo har'ammoo waaqaaf galatu biizines kilaasiidhaan biyya biraa dhufee biyya biraan jira alhamdulillah garuu eessa akkan jiru akkanan gaafanne. Abshir sigaafatu maashaallah. Tore Mansuur maatii isaatiif meeqaffaadha? Haadhaaf abbaa ni qaba. Ijoolleen waliigala Mansuur maatiin isaa nama meeqa? An abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaaf tokkuma. Mucaa abbaa tokkooti. Obboleessis obboleessi koos obboleettiin koos kunoo nama miliyoona 5 ol alhamdulillah. Maashaallah. Haadhaaf abbaan kan jiranii lubbuun? Haati kiyyallee ni jirti, abbaan kiyyallee ni jiru, alhamdulillah. Maashaallah. Tole Mansuur mee ijoollummaa keetirraa mee nu taphachiisi. Mansuur osoo bakka amma jiru kanan dhufiin hanga barumsa kutaa 10tti Mansuur nama akkamii ture mee jalqabarraa seenaa see ijoollummaadha nuuf himi. Alhamdulillah ani abdiki ala naso way mute gota deebisaa jira sidira fakkaata. Okay. Sadarkaa gaarii takka bootti bakka achi booda baastee alam fitee jedhu waasuuf ta'eeni. Ani gaa akkuma sirriin jedhee loo abbaa booraatti naladhee magaalaa Bachootti naladhee magaalli Bachoo amma kutaa 8 jechumatti baradhee ijoollummaa kiyyaan ani nama baay'ee maatiidhaaf ajajamu. Nama abbaaf haadha kabaju har'allee jireenya an jiraataa jiru kanaaf waan guddaa aarsaa guddaa kanaa kaffalan abbaa kiyyaaf haadha kiyya kabajee harmee kiyya guyyaa jumaa galgala guyyaa kamisaa galgala miilla miicee du'aayii fudhadhee eebba fudhadhee haadhaaf abbaa wajjin guddadhee magaala Bachoof mattuu gidduu kiiloomeetira 18 guyyaa jimaataa barumsa finnee manatti gallee guyyaa yuudii moolufnee mattuutti barannee achi booda barumsis ta'uu didee deebinee immoo abbeen kiyya qarshii 3,000 kennee qarshii 3,000 sanaan alhamdulillah buna Bachoodhaa bitee mattuutti fardatti fe'ee dhufaa mattuutti gurguradhee immoo Bachootti fardarratti ashaboo fe'aa lafa duukaa deemaa alii fardiin kuffifataa baadhee fe'achaa ganamaansaa immoo guyyaa qidaamee ashaboo magaala keessatti aduudhaan taa'amni 10 birrii tokkoon gurguraa achi immoo guddataa dhufee sadarkaa Isuzuutti shufeera ta'ee shufeerummaa sanaan qarshii 10 guyyaatti aballiin naa kaffalamaa qacaramee hojjetaa nama ture ji'aan nama birrii 250 qacarriidhaan hojjetaa ba'eetiyyuu alhamdulillah biizinasa keessa seenee achumatti rabbiin arra sadarkaan jiru kanarraan nagee jechuufan siin jedha. Wow, mashallah. So challenge dila kana keessa Dabreeti Mansuurii kan arranta nagee mashallah. Yeroo jalqabaa kuma sadii naafanne jette abbaan kiyya sanirraa jalqabdeeti fa sanbooda shufeeras taatee bikkaarra jirtu nageesse. Osoo kanan gahin Eva shufeera taatee boodarra Finfinneetti galteeti makiinaa bitatteeti immoo biizinesni guddaan ati jalqaba keessa seente maali shufeerummaan alatti? Shufeerummaan alatti aluman achi turellee shufeerummaa kana baree abbeen kiyya birrii naa kenne kanaan birriin kun 1,000 geesse 1,000 immoo ala sana 90 konkolaataatti hoottaa amma namni umrii koo mulakkaa ugatii jalqabuuf konkolaataan sun maal akka ta'e himuun barbaadu yoon isa sitti himee jedhe umrii koo madaalaa deemu kanaaf jennaan isan kaasu konkolaataa durii isa bitadheen galee isiinis naa ta'uu diddee achi booda birri konkolaataan sun na duraa galagalee rakkinni dhufee birri 50,000tti gurguradheen biyyaa ba'e biyya teeppii jedhamu dabuuf keessan dhaqee 50,000 sana fudhadheen dabuuf dhaqee achis immoo amman biyya barotti Isuzuutti qacarameen oofaa ba'ee ituun Isuzuutti qacaramee oofaa jiru maatii namaa argadhee haadha warraa godhadhee ijoolloo tokko irraa godhadhee alhamdulillah amma ijoolleen hin qaba tokko tun ta'e ijoolleen hin qaba
Achi booda gaa Finfinneetti galee loojistikiin jalqabe tiraanziitii ala sana biyya Jibuutiidhaa fi Finfinnee gidduu loojistikii Itiyoo Jibuutii ka jedhuun jalqabe fiilmii kanas piroodiis gochaa turre farankaa baasnee akka piroodiisarii ta'ee jechuu biizinasa garaagaraa mana bitanii gurguruu waan akkanaa birruma xiqqoodhaan makiinaa bitanii gurguruu waan akkanaan hojjechuu jalqabe Finfinneetti alhamdulillah horii guddaa kan argachuu jalqabe. Maashaallah bu'aa bahii hedduu keessa dabarte sanboodarra Mansuur ta'ee karaa miidiyaatti kan dhufe hawaasni akkamitti si baruu danda'e jalqaba miidiyaarra akkamiin dhufuu dandeesse hojii tamiin hawaasni si bare jalqaba. Miidiyaa dhugaa soof jennaani waggaa